Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sagantaa addaati. Sagantaa kiyya kan guyyaa adhaatiin mata duree tokko irratti xiqqoo yaada waan dhaga'amee fi waan guyyaa addaaf kaleessaa irraa kaasee miidiyaa kana irra deddeemaa jiru irraa haasa'uuf deema. Yaadni kun mata dureen kun immoo anaaf haarawaa miti maaliifi si'a hedduu namas miidiyaa kanarra namootallee affeeradhee dhimma kana irraa maal ta'amaa jira maaltu uumamaa jira waan jedhus marii nama biyya keessa jiru nama dhimma kana keessa jiru irraa mariisisaa waan turee jedhuuf anaaf haarawaa miti garuu rakkoon sun amma badhatee bayeeti ummata dubbisaa jira namas gaagaa jira jechuudha. Rakkoon inni sun maali yoo jenne rakkoo nama butanii nama nagaan mana isaa jiraatu kan hojii isaa hojjetatee jiraatu butanii maallaqa gaafatuu fi namoota maatii gaaga'uu waan jedhu. Inni kun yeroo ammaa kana baay'ee kan xiyyeeffatee jiru naannoo keenya keessattuyyuu godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee godina kana keessatti bal'innaanii namoonni namoonni butamanii immoo maallaqa humnaa olii gaafatamuu, dararamuu, tumamuu, miidhamuu kana irraa hawaasni naannoo immoo tasgabbii malee jiraataa jira jechuudha. Isa kana irra deddeebinee yeroo garagaraatti rakkoon kun dheeraa turre rakkoo yaa'u mootummaan biyya bulchuu fi mootummaa miti namoota rakkoo uummata irra gahaa jiru yoo argee eeru jechuudha. In eerra mootummaa kana atti yaa'u ni dhagayan waan jennee yaannuuf gama miidiyaatiin rakkoolee akkanaa kanneen ka jiru kana akka gurra mootummaa bu'ee rakkoo kana hordoffii itti godheen uummata gaaga'amaa jiru kana uumamaa fi uummata kana ka bulchu mootummaadha waan ta'eef mootummaan immoo lammiin isaa gaaga'amaa biyya bulchaadha jechuu waan hin dandeenyeef ka jedhu dhimmi kun qaamni dhimmi ilaallatu dhimma kanatti furmaata haa kennu jennee nama biyya keessa jirus affeerree namoota saniin rakkoolee jiranis dhugaa akka ta'an dubbataa turree jirraas Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa irratti nama 2-3 Itoophiyaa irraa affeerannee dhimma kana irratti waliin haasofnee marii gooneerra. Garuu wanti nu irra marii goone sun badhatee deemuu kanafe waan rakkoo saniif furmaanni gama mootummaatiin illee kenname waan jiru natti hin fakkaatu. Isuma kanaan wal qabatee barreeffama Jawaarii Muhammadii baasee argaa jirtanii namoonni hedduun dhugaadha. Rakkooleen kunniin dhugaa ta'uu akkuma argaa jirru namoonni hedduun rakkoolee isaanii qaamaanii barreeffamaan garagaraatiin ibsataa jiru. Hawaasni immoo namoonni keessa beektonni illee hedduun isaanii wantichi sun dhugaa ta'uu fi ragaa akka qabanii fi waan kana eeraa jiranii jechuudha. Amma yeroo dhiyoo kana keessatti wantoonni kun babal'atee namoota gara biyya alaatti maatii isaanii ilaaluuf gara biyyaa deemanis eeramanii isaan biyya biraatti dhufuu nama maallaqa qaban aksesii waa kaffaluu qabaachuu isaanii erga hubatanii booda deebanii namoota biyya alaatti dhufanillee butuun itti jabaatee deemaa jira jechuudha. Isa kana jechuun immoo maal jechuudha? Nu warroota biyya ormaa jirru biyya namaa jirru maatii biyya sanii qabnu biyya san dhannee maatii keenya akka hin ilaalle nama biyyatti dhalannetti iyyuu gallee jiraachuu hojjetannee aduu hojjanna jennee namni waa pilaanii qabnullee akka biyya sanitti waa hojjechuu hin dandeenye wantoonni nu dhoggan kunniin amma maali gaarantii hin qabnu jechuudha. Nu amma biyya sanitti gallee biyya san dhannee namoonni biyya alaa jiru kunniin sodaataa jechuudha. Immoo maalii fi rakkooleen maallaqaan wal qabate waan ta'eef namni biyya alaatii dhufe maallaqa siyoo qabaachuu baate maallaqa qaba jedhamee waan yaadamuuf hin butama. Inni kun haga ammaas ta'amaa jiru kana isuma jechuudha. Kana immoo namoonni baay'een irratti wal gurmeessuu mootummaa waajjira mootummaa poolisii hidhattoota akkasuma jiraattota fi baankii
hundaan wal ijaaree qaama mootummaatiin wanti kun akka geggeeffamaa jiru ragaalee hedduu bayaa jiranii. Kana immoo mootummaaf qaaniidha jennee fudhanna nu. Maaliifi mootummaan waan akkanaa irratti hirmaachuun, mootummaan lammii isaa butee maallaqa gaafachuu irra hirmaachuun, baankii sisteemiin, bilbilli sisteemiin hundi kan hattummaa kana yookaan gidiraa namarra ga'u kana keessatti kan hirmaatani. Digital bankiin maallaqni galaa immideetti maallaqa isaa achi keessaa baasuu, biyya sani bilbila teeleen hoogganu, bilbila mootummaan hoogganu, bilbila eenyu waan fedhan security fedhan eessa akka jiru baasuu danda'aniini bilbilanii maatii kana iddoo kanan maallaqa akkanaa fidi jedhaa yeroo communicationii uumamu mootummaan dhimma kana dhaqqabee lammii sana baraaruu dhabuun, nama sana baraaruu dhabuuni wanti kun baay'ee mootummaa hattuu, mootummaa yeroo baay'ee namoonni hedduun mootummaan kun mootummaa Oromootii jedhanii yeroo itti morman argaa jirra. Garuu mootummaan Oromoonuu warroonni mootummaa Oromoo eega ta'e mootummaa hattuu ta'uu akka hin qabne asumaan dubbachuu barbaanna. Mootummaan kun mootummaa hattuuti, mootummaa shiftaati. Shiftatu biyya bulchaa jira jenna yeroo kanatti jechuudha. Maaliifi mootummaan shiftaa irraa uummata isaa eeguu hin dandeenye inni nuu shiftaadha jennaani jechuudha. Kanaafi yeroo baay'ee wantoonni hedduu hin dubbannaa waan mootummaa qofa quba qabamaa jennan mootummaa atti quba qabu qabna. Waan immoo akka lammiititti, akka sabaatitti, akka biyyaatitti namni kamuu furuu danda'u mootummaa harka irra qabnee kana uummatatu danda'a jenna jechuudha. Amma wanti kunniin bira darbee rakkina mootummaa akka ta'e mootummaan mataa isaallee hin beeka jechuudha. Maaliifi paatrooliin hiika deemuu danda'u biyya san keessatti qaama mootummaa, qaama warra poolisii fi federaalaatiin ala, qaama seera ta'e tokkootiin ala qaamni biraa akka hin jirre namuu hin beeka jechuudha. Paatrooliin kaba'u hattuun hin baatu yeroo kanatti. Maaliif biyya nama bulchaadha eega jedhamee jechuudha. Maaliifi magaalaan guddaan hagas ga'u sun godinni Arsii Lixaa Shaashamanneen magaalaa yeroo ammaa kana akka bifa cimaatiin guddataa jirtu keessaa magaalaa tokkodha. Magaalaa kana keessatti immoo namni lammiin saba kamiyyuu Oromoos haa ta'u sabni kamii keessa jiraatu yoo nagayaan bahee hin galle ta'e magaalaan suni maaliifi magaalaa namaaf sodaati jechuudha. Kanaafuu wantoonni guddinni magaalaa saniif yaadame hundinuu hin hafaa jechuudha. Yoo namni bahee achi keessatti hojjetee nagayaan kan hin galle ta'e namni maallaqa qabu yoo eeramaa keessaa akka qabamaa miliyoona 2, miliyoona 3, miliyoona 10 kaffalaa kaba'u taate kun rakkoodha. Maaliifi uummanni naannoo bahee hiriira bahee dhimma kana irratti eenyu akka harka keessaa qabu ifatti balaaleffatuu qabaan dhaamsa kiyya jechuudha. Uummanni naannoo dhimma kana irratti mootummaa bahee hiriira bahee gaafachuu qaba. Lammii nagaa isaatiif hokkora kaasuu osoo hin taane nagayaan bahee galuu dhabuu isaatii fi waastinnaa biyya san keessatti mana isaatitti rafee ka'uu dhabuu isaatii fi mootummaa biyya bulchaa jiru gaafachuu qaba. Mootummaan biyya bulchaa jiru immoo shiftoota wal ijaaranii gajjallaa irratti wal ijaaranii uummata dararaa jiran kana danda'ee irraa dha'uu qaba. Yoo dadhabe immoo mootummaan isaatuyyuu hin jiru waan ta'eef bahee labsuu humni kun humna naa oliiti jedhee yoo jedhe uummanni humna kanatti rakkoo kana ofirraa qolachuu fi fala dhayata jechuudha. Ammatti immoo rakkoo kana kan madda isaa hiddaan gossuu danda'u yoo jiraate mootummaadha. Maaliifi namoota rakkoo kana keessatti badii uummata irraa ga'uu fi wal ijaaranii biyya alaa irraa haga keessatti wal ijaaranii jiranii namoonni biyya alaatii biyyatti lafa gurguruuf galan hedduutu jira. Kan naannoo keenyaa hin beekna namoota hedduu jechuudha.
maqaa isaanii dubbachuu hin barbaannu namoota ammas nama butuu kana keessaa biyya alaati biyya faranjiiti iyyuu galanii mootummaa waliin hojjetanii namoonni biyya alaati dhufan eenyu fa'a jedhanii ka beekanii namoota kanneen irratti hirmaataa jiran hedduu hin jiranii jechuudha. Quba qabna. Inni kunniin hafuu qaba. Maaliifi namni nama miidhuuf namni wal miidhuuf carraa biyya alaa dhiisanii biyya keessatti deebi'anii lafa ummataa gurguraa mootummaa waliin hojjetaa akka jiran hedduutu jira. Ijoolleen naannoo keenyaa hin beektanii jechuudha. Namoonni kalee shiftummaa keessa turan hadhallee shiftummaa dacha'anii paatrooliin olii gaditti deemaa ummata dararaa jiran hin jiran jechuudha. Kanniini hin beekna kanneen ofirraa qolachuu qaba. Ummannillee ofirraa dha'uu danda'uu qaba. Yoo qaama seeraa ta'e qaama seeraati. Qaamni seeraa sun immoo seera isa bulchuu qaba. Hoogganaa isa bulchuu qaba. Seeraan ummata dararaara waan ta'eef ofirraa dhaabuu qaba jechuudha. Kana immoo ragaaleen hedduu qabayaa jiranii dhimmi kun dhimmi nama butanii maallaqa gaafachuu mootummaan harka akka keessaa qabuu fi rakkina mootummaa harka keessaa qabu waan ta'eef rakkinni kun yeroon furamuu dhabuu utututu baay'ee bayaa jira jechuudha. Waan kana waggaa tokkoof jara waggaa lamaa ol dubbataa turre kan akka kiyyatti jechuudha. Dhimmi kunin dhimma baay'ee nama miidhu naannoon kun nama butuun immoo namoota tokkotti maal fakkaata namuma butame santu waan miidhamutti fakkaata miti naannootu miidhama naannoo itti butamu naannoo nageen itti hin jirre tokkotti namni deemee investi godhuu hin danda'u naannoon sun jijjiiramuu hin danda'u jechuudha. Naannoon magaalaa nama Shaashamannee magaalaa mudaati magaalaa sodaataati jirti jechuudha. Yoo namni rafee nagayaan bariisaa keessaa kan hin kaane namni yoo hojjete waan maallaqa argate maallaqa sana sa'aa kam dhufanii naaffananii fuudhanii deemanii maallaqa kana narraa fudhatan. Sa'aa itti jedhutti naannoo kanatti hojjechuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf naannoon kun naannoo guddataa jiru waan ta'eef magaalaa guddataa jirtu waan ta'eef mootummaan xiyyeeffannaa itti kennee bulchaan magaalaa sana bulchaa jiru. Namoonni kantiibaan magaalaa sana bulchaa jiran rakkoo qaamni nageenyaa magaalaa Shaashamannee dhimma keenya jennee irratti dubbannu kana dhimma kiyya jedhee irratti hojjete yoo qaama namoonni tokko amma uffata kan kee uffate yoo waan wayii ka hojjetu ta'e nama kana hordoffii itti goote qabdee seeraa dhiyeessuu irra qabda jechuudha. Adabamuu qaba namni sun jechuudha. Yoo kee ta'ellee disipiliiniin ala ba'ee jira. Disipiliiniin ala deemee waan kana hojjetaa jira waan ta'eef qaama kee kana hojii irraa dhaabte mana murtii dhiyeessite yakkamaadha. Yakka inni uummata isaa irratti raawwate rakkoo uummata seeraan amanamee fi hin bulcha jedhee irratti raawwataa jiru. Kanaaf adabbii argachuu qaba. Yoo immoo qaama biraa ta'e akka mootummaan kaadiroonni jedhanii kaadiroonni amma inni kun soba jedhu warroota soba jedhan kanallee adamsitanii qabuu qabdan. Maali wantichi dhugaadha. Warroonni dhugaa soba wanti kun jedhan harka waan kana keessaa qabaachuu isaan dagatina. Warri kunniin matamti isaanii kaadiroonni wanti kun ifaan bahee oduu argan oduu namni maallaqa gandarra deemee kadhatee biyya alaati ilma kiyya qaban warra kiyya qaban abbaa kiyya qaban yani nama kadhatanii maallaqa sana geessanii baankii nama kafalaa jiranii kaadireen mootummaa akka olola oofaniif koonaa jedhan wantoota haganaa badhate wantoota namni hundi beeku kana soba yeroo jedhanii Jawaariin jala barreessan argaa jirra jechuudha. Nu Jawaarii miti Jawaaraadha argee barreesse. Jawaariin rakkoo namoota nama itti ergataa jiran malee nuqaata waan kanarraa dubbataa ture waggaa lammaffaa kiyya waan kanarraa ka dubbataa ture. Maaliif dhimma kana keessattuu gadi qabee nageellee Arsiirraa jalqabee dubbadhe namoonni diqqaa waan butamaa jira akka jiraatan namoonni akka waan maallaqa nama gaafatanii nama dararaa jiran gandarraa kaasanii haga aanatti akka ture dubbataa turre haga godinaatitti illee dubbataa turre jechuudha. Inni kun amma daabee darbee torbaan tokko keessa namoota hedduu butu namoota dhossuun immoo dabalatee immoo namoota kana dura namoota biyya alaatii maatii qaban jedhanii butaa turan. Butanii maallaqa maatii biyya alaatii gaafachiisaa kafalchiisaa turanii jechuudha. Amma deebi'anii warruma biyyuma alaatiyyuu biyya kiyya jedhee
hojjetuufis haa ta'u maatii isaa laaluuf deeme sababa mana sakatta'uutiin qabanii namoota yeroo maatii laaluuf dhufan ji'a tokkoof dhufan yeroo itti butanii maallaqa humnaa ol ta'e irraa fudhataa jirantu jira jechuudha. Kun dhugaadha. Dhugaa namni kamuu beekudha. Kana immoo deebitee kaadireenni xixiqqoon kaadireenni waa'een siyaasaa hin galleef waa'ee kun siyaasaa illee miti isaan siyaasaa itti fakkaata jechuudha. Wanti hojjeta wanti anamma haasaa jiru kun siyaasaa miti. Namoota gariif amma siyaasaa paartii biraatti na laxxafuu jechuudha. Wanti an haasaa jiru kun garuu siyaasaa miti. Waa'ee lubbuun jiraachuu namaa haasaa jiran. Waa'ee lubbuun jiraachuu waa'ee namni nagayaan bahee galuu haasaa jira malee siyaasaa haasaa hin jiran. Siyaasaa mootummaa irraa dhimma hin qabu. Paartii kamiyyuu hin deeggaran. Paartii kamuu keessa illee hin jiru jechuudha akka kiyyatti. Akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha. Garuu kaadiroonni kunniin paartiin keenya kun waan paartii walii hidhatee hin qabu. Hojii mootummaati. Hojiin mootummaa uummata nagayaan akka bayanii galan eegsisuudha. Inni jalqaba. Inni guddaan jechuudha. Oomishaan akka of danda'anii waan oomishanii fi akka fayyadaman nagaan banii akka galan fi nageenyi uummataa akka eegamudha. Kanaaf uummanni mootummaa wanti qeeqaa jirruuf waa'ee siyaasaa paakeejii siyaasaa isaatii miti nu qeequtti jiru mootummaa biyyaa. Uummanni nagayaan bahee galuu dhabee uummanni butamee maallaqa gaafatamaa jira. Dr. Abiy yoo waan yeroo baay'ee miidiyaan dhageetta. Miidiyaa akka kennaa kanaatti nama akka kennaa kanas tarii dhaga'uu hin feetu ta'u malee kaadiroonni isaa waan kana waan dhagaa jirtan kana waan nu dubbannu waan namni dubbatu soba jechuu irraa darbaati dhiisaatiiti. Wanti kun boru matama keessa irra orummaa adda asirra teettee miidiyaa yoo namni an mormu yoo anamma biyya yeroo baay'ee waa irratti deeggaru hedduu qaba. Waan irratti mormuun hin qabu. Garuu jala deemee hojii isaa guyyaa guyyaan dhugaa yoo inni dubbate illee harkaan dha'uuf yoo inni dogongora dubbate waan dogongora inni godheef dogongora ta'uu waan sana ifaan bifa baratameen bifa nama qeeqa hojii sanaa qeeqa malee dhimma paartii kamuu biyya bulchuurraa rakkoo hin qabu jechuudha akka kiyyatti jechuudha. Maaliif biyyattiin suniin waan argachuu qabdu haa argachuu akka biyyaatitti biyyi tokko namni tokko dhalli namaa mirgi dhala namaa kamuu akka eegamuuf dubbanna malee jibbiinsa yookaan paartii ABO paartii KFO paartii badhaadhina irraa qabnu tokkoo fi miti ka dubbannu amma dhugaa dubbataa jirra. Dhugaan maal inni siyaasaa kan hin taane namni nagayaan bahee galuu dadhabee jira. Namni nagayaan bahee galuu ka dhoggaa jiru qaama hedduutu jira. Qaamni hattoota alaa wal ijaaranii biyya galanii hin jira jedhaa jirra. Kana sakattaa irraan bayaa akka jiran quba qabaadhaa garuu. Warroonni kunniin wal ijaaranii biyya alaatti wanti galaniif tokkoffaa lafa uummataa gurgurachanii maazagaajaa fi maandisoota waliin ta'anii lafa gurgurachuu fi hojii kuulii alatti hojjetan dhiisanii namoota galantu jira. Keessattuu naannoo keenya keessa. Naannoo godina Arsii Lixaa keessa namoonni dhimma kana irratti kallattiin galanii hojjetaa jiran hedduun hin jiranii. Warroonni kunniin immoo amma yeroo ammaa kana harka kana nama butuu keessaallee akka qaban hin dagatina. Harka achi naqatanii jiran. Immoo qaamni biraa immoo qaamuma mootummaa keessa qaamota yakka kana keessatti hirmaataa jiran meeshaa fayyadamuu konkolaataa mootummaa paatroolii mootummaa hannaaf oolchuu wantoonni kunniin hin jiran. Immoo deebitanii kabiraallee immoo mootummaa san keessaa baankii keessatti namoonni mana baankii hojjetanii waan kana irratti qarshii dabarsuun. For example, dhuguma akka addunyaatti baankiin seera addunyaa mataa isaa qaba. Haa ta'u ka biyya tokko illee qabaatee jedhu ani Itoophiyaa keessatti namni tokko makiinaa tokko malee daqiiqaa tokkoo fi sa'a tokko gaditti guyyaa tokko gaditti miliyoona 2 miliyoona haganaa kana sababa hin beekamneef hoogganaan guddaan irratti mallatteessine maallaqni baankii irraa gara baankii biraatti bayaan yookaan maallaqa withdraw hagasiisana godhuun hin danda'ama jedhee hin yaadu.
Maaliif sababa yoo namni achi keessa jiraate baankii maqaa baankiitiin waan sana hin baafne jechuudha. Kanaafuu mootummaan wantoota kanneen daddafee irraan bahuu danda'a. Karaa maallaqaatiin immoo teeleen namoonni kun kominikeeshinii karaa maallaqaa birrii karaa moobaayil baankiingiin illee daddabarsanii jiraatan teeleen immediately telefoona sana eenyu akka kennee jiru eenyutti akka gurguree jiru telefoonni sun sa'a kam even wannoo isaanii GPS adreesii isaaniitiyyuu yoo isaan GPS moobaayiliin akka GPS adreesii bakka hin jiru hin argisiifne jedhee of godhee jiraate isaan on godhanii wanta ta'ame hunda wantoota gammaa ta'ame kana hunda teeleen dandeettii sakatta'ee irraan ba'uu ni qaba. Kana IT hin beekna waan ta'eef sirriitti beekna. Kana mootummaan yoo qaamota kana saaxilee dararaa uummata irraan ga'amaa jiru kana hambisuu hin barbaanne malee karaan ittiin hambisuu danda'ani teeknikaalii hedduutu jira jechuudha. Kanaaf hattoonni kunniin qaamota amma isiniin jedhe irraa dhufanii kana keessa warroonni hattuun normaal illee hin jirti. Ani siyaasaa jalatti daatanii uummata dararan paartiilee biraa keessaa illee jiraachuu malu hin jiranii garuu hammana humna qabaatanii baankiin fi bilbila hedduu kanaan paatrooliin magaalaa keessa humna ittiin socho'an jedhuun qabu'an yeroo ammaa kanatti warroonni daggala jiran biyya mootummaan bulchu tokkotti magaalaa federaalii bulchu tokko keessatti godina poolisiin federaalaa hedduun keessa jiraatu keessatti shiftaa warri jedhaniin warroonni daggala jiranii akkasumas shiftaas dabalatee namoonni paartii bilaa addi bilisummaa waraanni addi bilisummaa yeroo baay'ee badiilee hojjetaman kan gara adda bilisummaa Oromootti yeroo waan Oromiyaa naannoo Oromoo keessatti raawwatama hunda yeroo isaaniin laaqatan argina. Inni kuni humni akkasii hin jiru, humna akkasii hin qabu warri kun. Warri kunniin humna akkasii waan daangaa irra jiraate malee Shaashamannee magaalaa dhufee magaalaa konkolaataa paatrooliitiin uffata federaalaa uffatanii akkas godhan ka jedhu kana matoo soba isin warrootuma mootummaa keessa jirtantu waan kana godhaa jira. Dararaa uummata keessanii kana guyyaa tokko hin saaxilamtu warroonni waan kana godhaa jirtanillee waan kana dhiisa. Dararaan uummataa immoo addaaf ta'a malee boru immoo irra oolama jechuudha. Irra uummatatu moo'ata waan ta'eef. Yeroo kamiyyuu tapha kamiin keessayyuu lolasaa ta'u maal fedhesaa ta'u uummanni moo'ataadha. Uummanni yeroo kamuu mootummaa anis wallolee maal ta'e mootummaan uummata moo'atu. Uummatatu mootummaa moo'ata malee bara baraaf kana hin dagatina. Kanaaf mootummaan Dr. Abiyyi yeroo baay'ee namoonni quba itti qabu maaliif dogongoroota hedduutu jira. Dogongoroonni siyaasaallee hin jirani, dogongoroonni seenaallee hin jirani. Kanaaf wantoota kanneen sirreessaa. Dogongoroota seenaa yeroo biraa itti dhufna. Amma hoo maali wanti sirraa'u qabu wanti irraa dubbataa jiru waa'ee gaagayama lammii kennatti. Lammii dhala ilmaan Oromooti akkasumas sabaaf sablammoota biyya san keessa magaalaa Shaashamannee keessa jiraatan hundaaf iyyaa jirra jechuudha keessattuyyuu kan naannoo biraa hambaa irraa nu ilaallatu otoo hin ta'in namni ibidda ka isarra jiru qaanqee ka isarra buute ofirraa buusee kan nama biraatti darba waan ta'eef amma nu naannoo keenna rakkoolee naannoo keenna jiran kana irratti ifaan baanee dubbachuu qabna. Ana qofaa miti namoonni baay'ee dubbadha. Uummanni naannoollee namoonni waan kana dhageettan balaaleffadhaa kana bayaatiiti. Hiriira nagayaa bayaati. Mootummaan nageenya keenya nu haa eegu jedha. Mootummatu biyya bulchaa eega jedhame mootummatu jira. Ammatti mootummaan kunniin waabii lubbuu keessanii waabii ta'uu akka qabu gaafadha. Immoo namni nagayaan bahee adda taraan ka'ee nuti eegaa jirtan malee rakkoo kana namni hundinuu akka onnee keessaa qabdan nan beeka. Anillee osoo biyya jiraadhe akkana bahee hin dubbadhu waan biyya hin jirreefi rakkoo kana akkana bahee dubbadhaa jira. Oduu waan dubbadhee galgalaayyuu na qabanii jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kunniin gurmaayaatiiti ofirraa faccisaa.
Yoo wantoota tokko tokko kan mootummaanuu ofirraa namarraa dhooggutu jira. Waan tokko tokko immoo yoo sii gamte yoo gara itti dhiyeessitu dhabde yoo mootummaa dhiyeessite mootummaa waan kana si furuu dadhabe ofii keetii walitti gurmooftee dhiyeessuu dhiiftee ija keessa waan rakkoo si dhufaa jiru sanatti yeroo ija keessatti garagaltee ofirraa facciftutu jira jechuudha. Amma sadarkaa isaa irra gahamaa jira. Wanta kana akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadhe waggaa lamaa ol waa'ee dhimma butamuu namoota kana haasa'aa jira. Aangaa'onni mootummaa Abbaa Duulaa Gammadaa fa'aa, Shimallis Abdiisaa fa'aa, Taakkalaa Uumaa fa'aa maatiin isaanii butamanii maallaqa Taayyee Danda'a fa'aa butamanii kafalanii akka ba'an hunda kennatu beeka jechuudha. Kan Shaashamannee dhossaadha. Kanaaf wantoonni irraa dubbachaa jiru kun wantoota kritik waan ta'e wantoota waan baay'ee nama yaachisa, baay'ee wal xaxaa, waan akka salphatti furamuu hin dandeenye waan ta'eef gaagayama badaa kana qaamni mootummaa dhimmisi ilaallatu dafaa uummata keenya irraa qoladha, dafaa uummata bulchitaa irraa qoladha. Yoo dadhabdan immoo uummanni bahee akka of eegu godha. Uummanni illee of eeguu hin danda'a. Yoo mootummaan dadhabe uummanni of eeguu danda'a. Yaa kanuma kun hordofaa jirtanii Oromiyaa Digital Media sagantaa addaati. Sagantaan addaa kiyya kanadhaa mata duree kana irratti waan yaachisaa waan ta'eef irraa dubbachuuf dhufe. Kanaaf wantoota dubbadhe keessatti wantoonni tokko tokko waan miiraan keessa nama galchee nama dubbisuu fi jechoota tariitii hin fayyadamuu qabne fa'aa yeroo itti fayyadamee jiraachuu mala isa saniif na oolchaa isiniin jedha. Sagantaa kiyya biraatiin haga walitti deebinuuf akkasumas namoonni dhimmoota kanaaf kana fakkaatan irratti nu waliin mari'achuu barbaaddan fi toora kamiinuu nu qunnama. Nu waliin marii taasistaniif immoo yeroo kamittuuyyuu haala isinii mijeessuuf Oromiyaa Digital Media qophiidha. Akkasumas namoonni Oromiyaa Digital Media haga ammaatti subscribe gootanii yookaan maamila nu taatanii hin jirre subscribe nu godhaa. Akkasumas namoota dhaqqabee namoonni biraas karaa keessaniin akka subscribe nu godhani, share nu godhuun dagatinaa, like fi share nu godhaa. Sagantaan kiyya kanadhaa kanumaan golabaa nagayaan naa tura.